osoo hin ta'in kana irraa dubbachuu barbaadu aadaa safuu duudhaa biyya takkaa irratti wantoota osoo hin beekin namoonni akka waan aadaa ta'e nu faarsanii fakkeessanii dabalan wanti sun immoo marzii kan ta'e yookiin immoo aadaa ta'e hundeen kan buqqisu ta'e fakkeenyaaf weellisaa kan namni martinuu diyuutu godhaa jira. haa ta'u uffannaa aadaa arsii akka intala arsii na ilaallatu takkatti isin martuu ni beektan. Dubartoonni kan isaan godhatan sirrii, dhiironni kan isaan godhatan sirrii. Laakiin inni uffannaa eenyu godhate. Uffannaan kun shakkii takka malee beekee godhee wallaalee godhee uffannaa uummata geeti. Takka immoo uummata saalli wal fakkaataa wal fuudhuu danda'a jedhee mirkaneessee Awurooppaa ittiin karbaashaa jiranidha. Aadaan inklusiivii miti yookiin immoo hunda hammataa wantoota hunda of keessatti qabachuu hin danda'u. Abdeetii aadaa keessatti dhufu takka ilmi Oromoo takka aadaa safuu duudhaa biyya ofii eeggachuun dirqama isinii galee. Kanaaf wanti akkanaa kana abbaan tokko waanuma aadaa keenya nuuf aarsiif waanuma duudhaa keenya nuuf jedheef qofa jala hiriiruu caalaa ergamni sirba sanii maalidha jedhaati waan kana adda baafadhaa. Bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dubartoonni surree gaggabaabaa takka hummoo qumxaa baanan kaahatan kana Adaamaa keessatti hidhamu ture. Amma garuu paantii kaatanii deemaa jiran. Isa adaptation ida'oonni kun yookiin immoo sammuu keenyatti waan fudhannee jiruuf uffannaan akkanaa kunillee deemee noormaalii ta'a. Gaafa wanni sun akka gaafitti gara biyya tanaa seene wanni kun noormaalii ta'a. Ani tanaa mul'ate tana akka dubbiseef argettillee uffannaan kun arsii bakka bu'u isin martuu dhaabadhaati. Laalaa uffannaan kun uffannaa dhiirayyuu bakka bu'a.